Isa. አጼ ምኒልክን ያባገዳን ዱላ ሲዘው አቁመው አጫሉን ፈረስ ያስጋልቡታል። ይሄ በወንድ ብልት ቅርጽ የሚሰራ አርቲስት አጫሉ እንደሳን ጋሻና ጦር አሲዘው ያድዋ ዋጊ አጼ ምኒልክን ከፈረስ አውርደው ትንሽ ከቆዩ ብሩኪዋስ ጉዲሳ ሊሉ ይችላሉ። ቪዲዮ ገራና ማያቱ ከና ባጉዳ አማ ካንገርቴ ነምበደ ቻቲንግ ገርቴ ቦያ አከስቲ ለፈት ኩፌ ከና ዲሄ ከና ሶሻል ሚዲያ ረቲ ገድ ዲፈሜ ማለ ረቲ ታሜ ማሪፍ ታሜ ማልጋ ፈቻቲ ጅራ ሄዱን ከሰን ሶሻል ሚዲያ ከና ረቲ አርገተን ጅርተን ጀሬቲ ያዳ kan heddu takka nama gaddisiisuudha kan biira keessa nama galchuudha maaltu isa mudate maaliif taame viidiyoon kun kanas haga tokko waliin dhageeffannaa akkasuma milikiin fardarra buusaniitiin akkasuma gartee Haacaaluu Hundeessaa immoo fardarra kaanii qabsaa godhan akkasuma gartee ulee jechuun jecha afaan baalageellee dubbataniitii isaan jechuudha milikiin fardarra buusaniitiin akkasuma gartee immoo Haacaaluu fardarra kaanii qabsaawaa Adwaadhaa godhanii milikiin immoo gartee ulee abbaa gadaa harka kaayan ka jedhu waa'ee gartee warra 360 kanaadha. Dhiheenya kana siidaa qabsaa'ota Adwaa jechuudhaan kan dhiheenya kana bifameetiin sooshaal miidiyaa kanarra naannawaa jiruudhaan wal qabate jechuudha. Mee kana viidiyoo isaanii waliin dhageeffannaa waan isaan yaadan akkasuma gartee waa'ee milikiidhaan dirqiidhaan oromeessuu mee ni tolchaniif moo ni balleessan akkasuma lagannaa gabaadhaa kan Oromiyaa keessatti abaa'oo waboodhaan labsame maalirra jira. Kana saga tokko waliin ilaalla haga dhumaasitti na waliin tura an Abduu Moobaala Biraahi bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. jalqabarratti lagannaa gabahaa kan gaafa guyyaa 28 irra jechuudha abaa'oo waboodhaan labsame Oromiyaa iddoolee garaagaraa keessatti jechuudha cal godhee Oromiyaa karaa fi manallee akkuma gartee gaafa dura protestii qeerroo sanitti jechuudha lagannaan gabaa godinoota adda addaa keessatti cimee itti fufee jira jechuudha lagannaan gabaa kun gaafa labsamutti namni hedduun hin milkaa'u jechuun Oromoon akkuma gartee qabsoo keessaa galee qabsoo dagatee yookiin ammoo qabsoo gana ittiin hajamne tokkotti warri biyya bulchuu jechuudha namoonni tokko tokkollee akkasitti ilaalaa turan jechuudha garuu lagannaan gabaa kun akkuma labsametti milkaa'ee akka ajaa'ibaatitti jechuudha kan inni deemaatiin jiru keessattuu iddoo gartee gidiraan keessatti hammaatu godinoota gartee Wallaggaa akkasuma gartee Shawaa iddoo garaagaraa jechuudha godinoota Oromiyaa gara tokko keessatti jechuudha bal'inaan akkuma jedhametti akkuma labsametti jechuudha geejjibarraa haga dukkaa cufaatuutti haga magaalarraa haga baadiyyaatti jechuudha cal tsat jedheeti jechuudha akkasitti jirti jechuudha Oromiyaan kanarratti ka warri biyya bulchaatiin jiru jechuudha ibsa baasaniiti amma tarkaanfii fudhannee uummanni gara misoomaatitti seeneeti jira gufannaan gaafa dura gartee diinonni akkas godhan ka jedhu haala akkasii jechuudha ibsa lee baasanii turan jechuudha wanni kun gaafa dura hin milkaa'u jedhameeti tuffatamaatiin ture innaa Oromoon kaayoon labsii kanaa ka hedduun keessan hordofaa jirtan jedheeti yaada uummanni qeessaarraa buqqabu gartee akkasuma gartee diroodhaan mana isaarratti tumamu saamamuun akka dhaabbatu uummanni gartee karaa nagaatiin akka filatu lagannaa nyaataa akka godhu akka lagannaa gabaadhaa akka godhu kajiru karaa abaa'oo wabootiin labsame jechuudha gaafa guyyaa 28 irra kaasee jechuudha haga ammaatitti haala saniin cimee itti fufee jira jechuudha akkasuma gartee ija miidiyaalee argataati jira jechuudha gaafa dura jechuun Oromoo dheega gartee protestiiti asitti waan qabsoo jedhame bessa dhiisee jira jalaa galee jira jechuun uummanni cabee jira ka jedhu bartuuffatame uummanni akka malee iddoolee garaagaraa keessatti jechuudha keessattuu maqaa shanee jedhuun iddoo gartee wal waraansi waboo fi mootummaa gidduu jiru irratti kaabinee maal akka raawwataatiin jirtu mee viidiyoo kana raayyuu waa hedduu hubachuu dandeessan viidiyoo gartee ammasuu kanneessa amma abbaa guddaa kana raayyuu jechuudha inni haala keessaniin lagannaan gabaalee cimee itti fufee jira jechuudha tole hayyee mee waan amma kanaanis wal qabatu waan ta'eef waa'ee viidiyoo dhiheenya kanaasuu kanneessaa abbaa guddaa gartee kan fuulli isaanii ture nama guddaa yeroo gartee inni humna dhabetti maaltu isa mudate sooshaal miidiyaa kanarratti faca'ee jechuudha viidiyoon kun ija kaameeraa duratti wanni akkasii takkaa lama yeroo mul'attu akkasuma immoo kuma meeqatu ija kaameeraa duratti tahama ka jedhu eenyummaa haala amma qotee bulaa Oromoo keessa jiru kan saaxiluudha viidiyoon kun miira keessallee nama galchuu danda'a mee jalqaba viidiyoo kana dhageeffanneetumaan waan inni jedhu walumaan dhageeffanneetumaan akkasitti aan yaada kiyya irratti kennadha. Isa. Maltatari. Abbaa guddaan kuni sadarkaa uffata firraa baasee oorruu isaa keessatti jechuudha haati manaa isaanis jechuudha akkasuma isaan cinaa jirti
eessa keessatti ganda kamitti akka taa'ame ifaa miti jechuudha. Yeroo akkasti garteetiin rifannootaan if wallaalee kufee anama funyootu na fura nambade jedhee irtee yeroo buhee akkasti lafatti kufuudha. Warri gartee cinaadha maal taate jedhuun kuni warra ilma isaa kana qabeetiin deemaatiin jiruudha. Fuula duratti viidiyoo kan xiqqaa sochaasii kun agartan. Fuula duratti jechuudha ilma isaa harkaa qaban. Mee waan isaan jechaan jiran jechuun maal taateedhaa fi haasawuu isaanii walumaan dhageeffannaa. Ayyoo maal taate nutti barreeffama. Walumaan qabu. Maal taatanii nan du'a. Hara horii jaatamoo saddeetamatti daabisaan jira. Maal ta'e amma walgahii dhaqaa jira bas. Maal taatee yeroo jedhanii jechuudha anama waggaa 80 jira anama funyoo malee wanti na furu hin jiru anama humna dhabeetiin jira ilma kiyya tokkocha kanaaniin oolee bulaatiin jira anama funyoo malee wanti na furu hin jirudha. Maal tahee jedhaniitiin jechuun amma fakkeenyaaf milishoonni asirratti jechuudha maal tahee amma gara walgahii deemutti jira jechuun asirraa qabadhaa ka boodarra viidiyoo iccitii isaanii argattanii. Amma isaan gara walgahiitti deemutti jira maal tahee mucaa maaliif boossuu jechuun isinuu deemaa gara walgahii janiin. Shuf walgahiin sabsabaa deemeeti galuu deemaa jiru. Dhuguma sabsabaa deemutti jira dhageeffadha viidiyoo maana keessatti. Siniyyuu walgahii dhagaa. Walgahii dhagaa. Maal taatan walgahii dha. Maal taatani maal? Walgahii dha maal taatan. Maal taatani isa? Isa namee wallaalee ni tammo. Ilkaan isaa garuu fayyaa? Amma ilkaan gaafataa jira. Wanni ilkaan gaafatu kun jibichaa miti yookiin gartee harree miti ilma namaati jechuudha. Ilkaan isaa jira garuu jedhaan milishaa gareefuu walgahii deemuu jiran. Shuf amma maaliin nama milishaanii gara bihiraawiititti jechuun fakkeenyaaf amma Oromiyaa keessa jechuun karaan durii fedhaan akkasitti gartee nama guuranii gara bihiraawiititti yookiin ammoo gara gartee loltummaadhaaf leenjisuun illee inni afirratti fakkaata. Asirratti wanni tokkoon isinii himuu barbaannu viidiyoon kun dheengadda jechuudha kan inni faca'e. Yoom waraabamee eessatti waraabamee wanni jedhamu wanni beekamu hin jiru. Karaa TikTokii, karaa Facebookaa, karaa internetii jalqaba TikTokii irratti kan inni maxxanfame dheengadda jechuudha kan inni maxxanfame jechuudha. Yeroo barbaade iyyuu haa ta'u jechuudha. Akkaataa Oromiyaa keessatti taa'amuu jiru laala. Akkasitti itti qoosama jechuudha. Fakkeenyaaf walgahii deemutti jira isinuu ka'atii gara walgahii deemaadha. Asumatti ammoo ilkaan irra jira jedhee gaafata kan jechuudha. Ilkaan irra jira wanni gaafatuu fi fakkeenyaaf loltuun akkuma isinuu beektan loltuudhaaf leenjisuudhaaf nam tokko ulaagaalee guutuu qabaa mire dhimma dhageeffadha. Ilkaan isaa jecha baay'ee. Ilkaan isaa baay'ee. Ilkaan isaa hin ta'u taanaan maal godha? Amma maal taakase? Ilkaan hin qabu taanaan hin ta'u. Eme ilkaan kee? Bakka gala. Ilkaan laalan jechuudha amma achumatti ilkaan laalaniiti ilkaan isaa irra jira ka jedhu laalaniiti ayyee ilkaan hin qabaanne hin ta'u iyyuu fudhaa galaadha. Amma kuni kaameraadhaan waraabameetiin haala gartee fakkeenyaaf abboon kun irra jiru isaanumatu waraabee ta'a namni biraa silaa waraabuu ittiin dhiisan jechuudha. Waraabeet haadhaaf abbaa haadha achuma dhaabattee maal tahee bu'aa itti qoosanii barnumayyuu maal tahee bu'aa jedhanii mee nama godha anka jedhu maaliif akkanatti walitti garaa jabaatuun afaan Oromoo dubbataa isaan kun fakkeenyaaf abbaan qabanii yookiin ammoo ilmaan qabanii namni ilma irratti akkam inni bar yookiin amma guddoomee waggaa 80 ilma kanaan hin jiraadha yoo miti bar ilmoo waggaa takka lama yoo taate inni yoo dargaggeessa ta'e ilmoo jaalalli ilmoodha akkami ka jedhu hin beekan ilaatama jedhu kun an milisha ammaa kun maaliif akkanatti garaa jabaataa kan jedhudha haala qotee bulaan Oromoodhaa keessa jiru haala gartee qotee bulaan Oromiyaadhaa keessa jiru akkaataa itti Oromoon keessa jirtu bar kun salphaadha amma kun gartee ka gara loltummaadhaa deemuudha maal gara walgahii deemutti jira maal ati ol deemii gara manaa jedhameetuma jechuun manatti cufameetiin deemamaa ni bar ka ajjeefamulleen akkanuma beeke kan gadi baafamee osoo abbaan boo duratti rashanamu yookiin ammoo atuyyuu bootte itti si dabala ka jedhanii akkasuma gartee yookiin osoo inni booyu ka biraallee irratti dabalamu yookiin maaliif ajjeestan jedhee kan keessaa ka booyoo ka biraallee jaartii irratti dabalamu haalli ajjeechaan iddoolee nageenni hin jirre bakka wal gartee wal waraansi abaa ofii mootummaa waliin nagayaan kan nageenni kan jirra jechuudha kan akkasitti walirratti maatii nama 3-4 walitti rashanamu osuma akkanatti gara amma kun ka loltummaa kun salphaadha kun baay'ee xiqqaadha maaliifi loltummaadhaaf jedhameetii mootummaa fudhatee leenjisee yeroo jechuun bubbuleeti akkasitti karaa seeraatiin du'uu danda'a jechuudha. Kana caalaa gidiraa meeqatu Oromiyaa keessa haala Oromiyaan amma keessa jiru akkaataa gartee Oromoon keessa jiru qotee bulaan keessa jiru qotee bulaan Oromoodhaa keessa jiru kan saaxilu kan jedhu namoonni adda addaa haala saniin yaada irratti kennataatiin jiran jechuudha. Hedduu takka waan garaa nama nyaatuudha jechuun viidiyoo kana laalumaaf illee jechuun namni abbaa qabu namni gartee keessattuu abbaa miskiin abbaa qotee bulaa irraa dhalate jechuudha. Carraa biraan qabu ilma kiyyaa lakkina irraa hin deeminaan fedhaan gaafatu yookiin ammoo akkasiin hin dandeessaniin akkasiin gootaniin hin jiru silaayyuu jechuudha. Carraan inni qabu anis funyoo ifitti kaahuu qofaa wanti na furuu ka jedhudha. Hedduu takka garaa na nyaate jechuun
laphee nama sochoosa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Tole hayyee mee dhiyeenya kana siidaa qabsaa'ota Adwaadhaa jechuudha. Siidaalee adda addaa warqiidhaan akkasitti gartee babbareechanii ijaaran siidaa hedduudha. Siidaa kana 20 wayii natti fakkaata dhiifama yoo ndogongore hin qulqulleeffanneef isiniin jira beekika. Siidaadha ijaaran kana irratti jechuudha maqaa waliin akkasuma gartee seenaa isaanii waliin qabsaa'otanii duuba Minilikiinis jechuudha fardarraa buusaniitiin lafa fardarra jiraami duraan fardarraa buusaniitiin lafa dhaabaniitiin akkasitti lafatti ijaaraniif jechuudha. Jarri amma kan Haacaaluutii fi kan Minilik kana walitti fidaniitiin haala saniin irraa xiinxallu jechuudha warri Tiriisikistiidha jechuun mootummaa Oromummaatti akkana godheedha. Anammoo waan isin jechuu barbaadu maal inni beektan amma Minilikii fi Goobanaa tokko. Minilikii fi Goobanaa amma nama lamatu irratti wal lolaatiin jira beekte amma Oromoo bilisoome jechuun Oromoo bilisoometu Minilikii fi Goobanaan kiyyaa qabsaawaa kiyyaa jedheeti akkasii akka isaa godhatuudhaaf yaalaa jira. Warri kaan ammoo warruma gartee gaafa duraa ammayyuu Minilik na haa bulchu jedhee hatta mana amantii keessaa hisi akkasuma gartee karaa adda addaatiinis yeroo garagaraatitti Miniliktu qabnaaniin muraa murma kennaa jedhee warra ammayyuu kaayoo Minilikiif qabsaa'u jechuudha. Jechuun amma akkasii qama saba lama tura wal lolaa jira jechuudha. Oromoo keessallee Oromoon bilisoome keessallee jira gareen tokko isin beektan jechuudha. Amma akkasitti ammallee wal lolli akkasuma itti fufee jira isin jechuu barbaadeeti Minilik gartee gaafa masara Dr. Abiyyi masara keessa tolchi akkasii bareechiseetiin faayee kaayee fiiti booda jechuudha. Akkasuma irratti wal lolamaatiin jira. Jechoonni adda addaallee hin darbatama yeroo garagaraatitti jechuudha. Amma waa'ee siidaa kana irratti jechuudha waa'ee siidaa Minilik kana irratti maal jechaati jira mee dhageeffadhaa. አይነት ጉድ የሆኑ ፍጥረቶች እንደሆኑ ይገርማል። አጼ ሚኒሊክን የአባገዳን ዱላ ሲይዘው አቁመው አጫሉን ፈረስ ያስጋልቡታል። አሁን ምንድነው የሚጠቅመው? እንዲህ አይነት ዱላ ይዛሉ አጼ ሚኒሊክ እንዲህ ይሄ በወንድ ብልት ቅርጽ የሚሰራ ዱላ ባገዳዎች ይይዛሉ ማለታቸው ነው። ማንም ይይዛሉ። አሁን የኛ አጼ ሚኒሊክ ብለህ በሰው ህሊና ሁሉ ባለም ላይ አጼ ሚኒሊክ የተሳሉበትን መንገድ ይኸውና ይሄ ነው አጼ ሚኒሊክ የሚታወቀው። wanti asirratti garana nyaate maalinni maqaan Haacaaluu ka'uudhaa fi ulee fakkeenyaaf bokkuu kan gartee heeraa fi seera yookiin akkaataa hiika mataa isaa qabu kan abbaa gadaadha kan bokkuu kan jedhamu kana jechuudha. Minilikiin akkanatti ulee abbaa gadaa harka kan gartee boca qaama saala dhiiraa fakkaatu jechuun haga arrabsootti jechuudha haga arrabsootti gahan jechuudha. Ka warri abbaa gadaa qaban sun isaan haa qabatan isaan dantaa isaanitti kan isaanii nu galchu akkamiin Minilikii kenna harka kaahanii kan jedhudha. Akkasuma ammoo mee dhuguma ammoo suuraa Minilik kana hin balleessa moo tolchanii fi fuudhatuudhaatti illaallaati mee isin nu dhageeffadha. ይሄ ነው አጼ ሚኒሊክ የሚታወቁበት አይደል? ይሄንን አልፈህ የአጼ ሚኒሊክን ሐውልት አጼ ሚኒሊክን ይሄንን አደረጓቸውና እስቲ ፍረዱ እናንተ ይሄንን አጼ ሚኒሊክ ብለው ሰሩትና ብያ ከዛ አሁን ይሄ ያጫሉ አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳን ጋሻና ጦር አስይዘው ያድዋ ዋጊ አጼ ሚኒሊክን ከፈረስ አውርደው ያባገዳን ዱላ ሰጥቷቸው akkaataa gartee heeraa fi seera addunyaan guutuun ittiin beektu seenaan Minilik kan ittiin yaadatamu akkaataa gartee waan inni qabateeti ittiin ka'ee kan sirriidha kan Minilik san agarsiisaniiti jechuudha. Garuu amma isa kana gartee fardarraa buusanii lafa kaanii ulee abbaa gadaa harka kaahanii Haacaaluu ammoo fardarra kaahanii akkasitti gartee barisanii ijaaranii wantee fi waraana kan waraana ofirraa qolatanii fi wantee fi waraana harka kaahanii qabsaawaa Adwaadhaa guranii Minilikiin ammoo haala kanaan mee kana keessatti akkamitti nama akkana godhaati jiru waliin jiran akka jedhu keessan jechaa jiran jechuudha. Garuu suuraa Minilikii fi Haacaaluu jechuun fakkeenyaaf isaan fardarra nu buuse kan jedhu namoota hedduu irratti illee shaalalaa keessatti illee arginu ture jechuun namoota Oromoo biratti jechuudha. Minilikiin fardarra buuse abbichuun cabsanii akkas godhan daakan kan jedhu waan adda addaa illee ture meeshaan fuula duratti. አሁን ከነዚህ ጋር እንደ በምን ቋንቋ ልትግባባ ትችላለህ? ከኦህዴድ ኃይሎች ጋር በምን ተነጋግረህ አገር በሚለው ትርጉም አገር በሚለው አሰራር ከነዚህ ሰዎች ጋር በፍጹም እኮ ልትግባባ አትችልም። የኔ አሁን ትንሽ ከቆዩ ብሩክ ይባስ ጉዲሳ ሊሉ ይችላሉ። የነቃቸው ወንድም አገኝ አራርሳ ሊሉ ይችላሉ። በቃ ችግር የለም። ከዛ ቀጀላ ከዛ መርዳሳ ብለው ያመጡትና ቀደማያት ነው ብለው ግፍም ይላሉ ይወርሷል። እንዴት ሰውን ይወርሳል? የሞተ ሰው ትወርሳለህ? በቁም ያለ ሰው ትወርሳለህ? falmachuu jira sirriidha jedheeti yaada dhiifamallee naaf godhaati jechuun fakkeenyaaf amma akkamitti ka jara kana waliin akka namaa taateeyyuu waliin dubbatuu dandeessaa uummata gara takka gartee seenaa hatu uummata gartee aadaa hatu fuula duraaf har'a Minilikiin alaabaa maali achirraa gadi buusanii fardarraa gadi buusanii lafa kaahanii ammoo ulee abbaa gadaadhaa harka kaahanii bor ammoo qajeelaa fi tolchaa mardaasaa waan jedhu maqaa akkasii itti baasaniitiin qabsaawaa keenya jedhaniitiin akkasumanii warri kun seenaan hataa lafanii hataa waan hundanii hataa
akkamitti warra akkanaa kana diina akkanaa kana waliin dubbataa ka jedhudha akka isaaniitti ሰው ትወርሳለህ፣ በቁም ያለ ሰው ትወርሳለህ፣ ሐውልት ትወርሳለህ፣ መሬት ትወርሳለህ። ጳጳሱን ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ገመቹ ምናምን አደረጓቸው። hatta qeessillee gammachuu fi maal jedhanitti moggaasanidha jechuun viidiyoon isaanii kun dheeraadha ka waa'ee kanaa irratti isaan hojjetan jechuudha lafani hataa seenaani hataa waan hundani hataa akkaataan gartee amma warri biyya bulchuu yookiin ammoo Dr. Abiyyi godhaatiin jiru akkamitti kana waliin nama itti dubbataa kan jedhudha jechuun amma isaanillee haa falmatan ka asumaanuu ammoo ka jennu waan takka waan jirre amma jedhan kanatu jira fardarra buusan fardarra buusuu dhaban yookiin ammoo gartee akkamitti reeffa hattaa jedhee bara masirratti habtaamuun akkamitti gartee du'aallee hattaa akkamitti du'aallee nama saamtan akkamitti du'aallee hattanii ka jedhudha jechuun dhugaa jedhee baga falmate amma warri gartee miilli qabsaawaa kenna goobanaan qabsaawaa kenna jedhu gartee jijjiirame akkaataan haga gartee fakkeenyaa fi badhaadhiin nu dhufe kana jechuudha seenaa Oromoo keessatti akkuma isin hubetan jechuudha garee meeqatu baratti waa meeqatu jedhame san keessa deemee haasa'uu fi miti amma Milikiin akkuma isaan jiran kana suuraan milikan sirriidha kopheen qabu fakkeenyaaf yeroo san keessatti kun amma waan maqaballeessiif jedhamee miti akkuma isin hubetan suuraan milikii kopheen qabu jechuudha isaan ammoo akkanatti faayanii uffata itti godhanii uleellee kanuma agartee abbaa gadaa bokkuu san ka fakkaatu itti kennanii halangaa sarka kaahanii kophee sitti godhanii akkana bareechisaniitti dhaabanii jechuudha barnumaa silaa seenaa haaraa dalaganii fi tarii bakkuma Oromoo godhaniitiin nusaaman ka jedhu saniif yoo taate malee jechuudha Milika kana miti kan jiru miila qullaadha waa'ee bokkuu maalitti beeka waa'ee halangaadha maalitti beeka maaliif beeka yoo waan afaachuu akkasitti gartee tiitichaan ofirraa dhawan san arrabsuuf miti beeka kana yoo tiitichaan akkasitti gartee ka ofirraa dhahan san taate malee waa'ee kana maalitti beeka milika akkana faaniitti lafa kaaniif jechuudha warri badhaadhinaa tarii isaanis wanni bokkuu itti godhanii fi dhugumatti illee Oromoomsuu waggaa torban kana qaata Oromaa'ee milika jechuun qaata Oromoo qulqulluu ta'ee jechuun beeki yeroo kana jennu shanyiidhaan maalinni shanyiidhaan akkasii kana san jechuu miti akkaataa gartee karoora inni hojjetee fi hatta ammayyuu ilmaan isaati maal san sirra san gaddeebifnaa qabrii keessa bayanii haa bulchuu haga jiran takka dhaga mana amantii keessatti kan isaan weeddisan jechuudha amman tana gadi bahanii isaan irraa haa falmatan yookiin ammoo warri biyya bulchuu abbichuun sirrii nuu godhee siidaa akkasitti nuu ijaaree jara akkas nuu godhee mitiyan dhugaa isaaniiti kenna jedhan bakka haa falmatan ka isaan maqaalee borna jalaarra jiranii qajeelaa fi mardaasaa godhuudha deemanii milli kanaa miti milli gartee qabsaawwan an beeku sun kiyya kanaaf qabsaa'e sun kanaa miti falmataa jiran warri ammoo milli gartee kenna jettanitti warri bilisoomtan sun gadi bahanii deebisaa kenniif haa caaluu fi ulee abbaa gadaa bokkuu tana waliif fiduu isaaniiti jechuudha kana aarsan sila jechuun kana fakkeenyaaf waan nuuf ajandaa ta'uu miti dhugaadha garuu ammoo akkana waliif fidaniiti akkamitti haa caaluun qabsaawaa Adwaadhaa ta'ee milika ammoo gartee qabsaawaa ta'uu dhabee fardarraa bu'ee lafa dhaabbatee ammallee akkamitti Oromoo tahaa akkamitti nusaamanii nama kenna akkamitti nusaamanii ka jedhu akka itti saamtanii fi gartee akka itti keessan ta'e gadi bahaati irraa fudhaa jenna ka warri siidaa kan akkasii bareechiftaniitiin gartee warqiidhaan dhaabdan san jechuudha fardarraa buusanii maalii godhanii anna waan amma ajandaa xixiqqoo akka samma namoonni tokko haasawan sanii miti jechuudha dhugumatti illee bakka isaan keenya yaanii falmataati jiranii isinis akka itti keessan ta'e gadi bahaati falmadhaa jechuun waan waggaa torban kana waa'een barra milikii gaafa duraatu yeroo takka maal jedhe mallasni yaadattume waa'ee Haayile Sillaaseedha akkamitti gartee yookiin siidaan haa dhaabbatuu fi akkas kabajni haa godhamuu fi awwaalchi haaratti haa gaggeeffamu jennaaniin waa'ee gartee du'aa waggaa meeqa dura taa'ame nuti gartee qabrii nama waggaa meeqa duraadhaa keessummeessuuf akkasiidha imsa yaadadha paarlamaa irratti gaafate jechuudha warrummaan kun akkasi bifa qoosaatiin deebiseef jechuudha garuu eega kabajamanii Haayile Sillaaseef Milikilleen masaraa mootummaa keessatti akkasitti kabajaadhaan bareechifamee ijaaramee fi sadarkaa kiyyaa irratti wallolamu irra gahe jechuudha warra deeggartoota warra badhaadhina keessaan as dubbatuu fi akkasuma gartee warra ammoo mootummaanuu ilmaan Milikii keessaan as dubbatu warra akka gartee ammatiriisii keessatti kana jidduutti jechuudha. Innaa haala akkanaati kan deemamaatiin jiru sababa saniititti Haacaalus maqaan kaa'ame. Asirratti beekii siidaalee namoota Oromoodhaa qabsaa'ota gartee Haacaaluun maqaa dha'uusan illee hedduutu jira. Amma kan irratti gartee ajandaa tahaa jiru kan waa'ee Milikii waan ta'eefidha kan isin dhiheesse mana jechuudha. Viidiyoo gabaabsee waa hedduu irratti kan isaan dubbatan jechuudha. Kana qofaa miti. Innaa haala akkanaa kana keessa jirama yeroo jaarraa Milikiini Oromoon kiyya jedheetiin akkasitti gartee malaan kenna godhuudhaaf yaalaa godhaatiin jiru irraa dhiqee Milikii kanaa kee godhee sabboonaa Oromoo sii godhee ilma abbaa gadaa godhee akkasii ulee harka kaayee akkasii tolchaatiin jiru inni kana ammoo lakkina jala Oromeessuu deemtaa caalaa fi gartee mardaasaa godhuu deemta jedhee
warri kun ammoo irratti falmatu sadarkaa itti miliki irratti wal falmamu fi wal lolamurra geenneeti jira kana agarreeti jira jechuudha sal'umatti ammoo yeroo har'an tanaaf bara sal'umatti karaa itti beene tokko akkana suutaan siseena karaa itti beene jechuudha ana Abdul Mobaala Biraay hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagaan naa tura.